Tolee kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota yuutuubii kootii hundumaaf nagaaniif araarrii garummaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u amma ergaa gabaabduu takka fidadhee isinii dhufe waan kanarraa baay'een keessaa waan gaarii akka barattan abdii fi amantiin isinirraa qaba. Wantiin fakkeenya tokkoon isinii fudhadhee jira. Obboloonni abbaan keenya qote bulaa kan ta'e yookaan obboloonni baadiyyaa waan kana hin beektu jechuudha. Abbaan keenya yeroo sanyii facaasuudhaaf jedhu yookaan immoo yommuu lafa qotan jechuudha, lafa sanarratti sanyii gaarii facaasu. Midhaan sanyiidha ta'uu fi midhaan nyaata ta'u yookaan midhaan gabaadha ta'u akka tokkotti miti. Kan yeroodhuma sirbamuyyuu, yeroodhuma galfamuyyuu, yeroodhuma qopheeffamuyyuu midhaan sanyii fi midhaan gabaa, midhaan nyaataaf oolu akka tokkotti hin hojjetamu. Qote bulaan midhaan sanyiidhaaf ta'u sirriitti qulleessuudhaan sirriitti akka inni gatii isaa baasuu fi akka borus sanyii gaarii akka inni argatuu fi of eeggannoo guddaa godhaaf midhaan sanyiidhaaf jechuudha. Yeroo ammaa kanatti keessattuu yeroo teknooloojiin tole kana keessatti qote bulaan sanyii bareedaa ta'e gabaa irratti oolchuudhaafis ta'e bu'a qabeessa gochuudhaafis sanyii filatamaa filateetu maasii isaatirra facaafate jechuudha. Sababbiin isaa maaliif sanyii filatamaa facaasaa? Isa sanyiidhaaf ta'u sanaa fi isa gabaadhaaf ta'u isa nyaataaf ta'u maaliif gargar qooduu danda'e? Kan sanyiidhaaf facaasu suni barana deebi'ee yommuu facaasutti yookaan bara dhufutti yommuu deebi'ee facaasutti sanyii bareedaa fi firii gaarii akka inni argatuufidha jechuudha. Firii gaarii bu'a qabeessa akka inni ta'uufidha jechuudha. Amma facaase sana akka ta'utti yoo facaase yeroo isaa wayitii isa eegee gaafa facaasu bu'a qabeessa ta'a jechuudha. Garuu qote bulaan sanyii yommuu facaasu inkirdaada akka qabutuma beeku, biyyoo akka inni qabu, galabaa akka inni qabu, qulqullina akka inni hin qabne, aramaa akka inni of keessa qabu odoo beeku yommuu lafa isaarra dhaqee facaasu lafuma biyyoo gaariirra yoo facaaseyyuu xaa'oos yoo itti godheeyyuu amma feyyoo isaaf kunuunsa godheeyyuu jalqaba sanyii facaasu irratti sanyichi waan badee fi omtuyyuu isa sirreessuu hin danda'u. Eenyu maaltuyyuu isa deebisuu hin danda'u. Maasii tokko keessa aramaatu jira yoo ta'e sanyiin maasii sanarra yommuu faca'u ija gaarii hin kennu jechuudha. Kanaaf tokkoffaa maasii isaa otoo hin facaasin dura maasicha akka sanyiidha ta'utti hin qopheessa, sanyiis akka maasiidha ta'utti hin qopheessa jechuudha. Maasii shumburaa ta'uu deemee qamadii facaasa yoo ta'e qote bulaan suni bu'a qabeessa hin ta'u. Maasii xaafii irra facaasuu qabu dhaqee qamadii irra facaasa yoo ta'e bu'a qabeessa hin ta'u. Yeroo baay'ee maasiin xaafii faca'u qamadii hin faca'u jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo lafa bishaaniifaatti xeefii facaasu jechuudha naannoo keenyatti. Kanaaf akka bu'a qabeessa isa godhutti facaafate jechuudha gaafa facaasu. Sababbiin isaa baay'ee argachuudhaaf bu'a qabeessa ta'uudhaaf jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaadeetanii har'a nuti yoo maal facaasa jirra? Jireenya keenya keessatti wanti nuti guyyaa guyyaatti hojjechaa oollu, wanti nu waggaa waggaatti gochaa jirru maalidha? Jireenyi keenya maal fakkaata? Maal irratti immoo facaasa jirra? Akkamitti immoo facaasa jirra jennee jireenya keenya haleellannee ilaaluun nuuf hin ta'a. Namni tokko in soba yoo ta'e, namni tokko in goyyoomsa yoo ta'e, har'a wanti guyyaa guyyaatti goonu kun boru hin hammanne obboloota koo. Boru hin hammanne jechuudha. Walitti dhufeenyi namoota wajjin hin qabne, obboloota keenya wajjin, maatii keenya wajjin, namoota naannoo keenya wajjin, hiriyaa keenya wajjin, abbaa manaa keenya wajjin hin qabnu yoo soba keessa in sobna yoo ta'e, in goyyoomsina yoo ta'e, nama kamiyyuu haa ta'u, in loogna yoo ta'e, jireenyi keenya malaammaltummaa qaba yoo ta'e, boru dachaa sana jechuudha. Akkuma gabareen tokko kuntaala tokko facaasee kuntaala 10, kuntaala 15, 20 galfatu akkasuma nutis wanti har'a facaafnu amma facaafne sanaan osoo hin taane amma facaafne caala dachaa akka nuti galfannu beeka. Ammeenya goona yoo ta'e, daba goona yoo ta'e, nama lafumaa kaanii nama jibbina yoo ta'e, nama irratti shira yaadna yoo ta'e, kufaatii namaa, salphina namaa, yeella'uu namaatti hin gammanne yoo ta'e, boru akka nuti mataa waliin qabannetti yeella'uu fi kufuun keenya waan hin oolle kun beekamaadha. Sababbiin isaa namni waan facaase haa maka. Abbaan maasii tokko maasii isaatiin otoo homaa facaasuu baate homaa naammatu. Garuu namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti facaasuu isaa waan hin oollee fi wanta facaasu isaan haleellatee yaa ilaalu. Sanyiin inni facaasu inkirdaada hin qabu yoo ta'e, aramaa hin qabu yoo ta'e, lafa ta'urra facaasa yoo ta'e
waqtii isa yeroo isa eegee facaasoo ta'e gabareen suni bu'a qabeessa ta'a. Nutis wanti nuti facaafnu qulqullummaa qaba yoo ta'e, qajeelummaa qaba yoo ta'e, amanamummaadha yoo ta'e, dhugaadha yoo ta'e akka sagalee waaqayyo isa jiraata kanatti wanta facaafna yoo ta'e dhugaadhuma nu jireenya galfanna, ulfina arganna, kabaja arganna, akkasuma immoo nagaa fi gammachuu qabaanna jechuudha. Dhalli namaa wanta lafa kanarratti barbaadu keessa waan hunduma caalaa qabeenyas kan barbaadu, maalis kan barbaadu gammachuutti jiraachuudhaaf jechuudha. Kanaaf namni jireenya isaa guyyaa guyyaatti godhu akkuma sagalee waaqayyoo jedhu isa si jibbee jaalladhu, isa hama gaariidhaan moo'edha. Isa hamaa gaafa gaariidhaan moonu inni nuti hamaa nurratti godhee nuti immoo deebifnee gaarii gooneef suni gaabbee akka inni yaada garaasa geeddaratu goona malee yoo gaariidhaan hamaadhaan deebifne ofii keenyaafis hin bannaa, namni sunis hin bada jechuudha. Kanaaf isa gaarii gaarummaadhaan, isa hamaas gaariidhaan yoo nu jaallatanis yoo nu jibbanis nuti garuu jaallachuudhaan jireenya keenya guyyaa guyyaatti gaggeeffanna yoo ta'e jireenya keenya guyyaa guyyaa irratti yeroo hundumaame ofaa ilaallu obboloota koo. Akkuma fuula keenya Daawitii keessatti of ilaallu jireenya keenya guyyaa guyyaa warri sagalee waaqayyoo beenu akka sagalee waaqayyootti, warri sagalee waaqayyoo hin beenu uumamuma waan gaarii gochuun ilmaan namaatiif waan kennamee fi waan hamaa fi waan gaarii namni hin beekin tokko iyyuu hin jiru. Of ilaaluu qabna. Maal keessaan oole, akkamittaan oole, maal gochaan oole, gochaan ani godhe kun sirriidha, dubbiin anarraa haasaa oole sirriidha jenneetu of ilaaluu, of madaaluu danda'uu qabna jechuudha. Malee fuula keenya qofa ilaallanna yoo ta'e, fuula keenya qofa dibanna, gubbaa keenya qofa miiccanna yoo ta'e, keessi keenya garuu xuraadha yoo ta'e, boriyyuu inni keessa keenya bahu gubbaa keenya xureessuu danda'a. Sababbiin isaa namni waan dubbateen kabajama, waan hojjeteen kabajama, akkasuma waan dubbateen salphata, waan hojjeteenis salphata jechuudha. Kanaaf sanyii facaasa jirtu haliilladhu ilaali. Sanyii faca'aa jiru boru deebitee akka hammattus beeki. Gabareen tokko gaafa sanyii fuudhee lafa isaa irratti facaasu marginna, biqilinna akkam ta'e jedhee yaadda'u. Facaasetu yeroo isaatti akka hammatuun beeka. Kan ittiin haamullee osoo haaman hin gahin hin qopheeffata. Waan hundumaa jechuudha. Sababbiin isaa akka hammatu amaneera hin beeka waan ta'eef. Isa kana waaqayyo amanamaa waan ta'eef nama kamiifiyyuu rooba hin kenna. Bokkaa akka inni roobsu waan beekaniif jechuudha. Akkasuma nuti illee wanta gochaa jirru haammachuu, galfachuu akka qabnu beekuu qabna. Kun wanta nuuf hin oolle akka ta'e beeknee ofii jennee waan gaarii facaasuu, ofii jennee waan gaarii gochuu, ofii jennee dhugaadhaan, qulqullummaadhaan, qajeelummaadhaan, amanamummaadhaan hawaasa jirru keessatti, mana jirru keessatti deddeebi'uu qabnaa jechuudha. Kanan taane taanaan boruu ablee abbaan qaree abbaa qalee kan jedhu Oromoon yeroo mammaakuu hin argine jechuudha. Yeroo tokko tokko Oromoon baay'ee jechuun mammaaksa Oromoo kan baay'ee nama suphanidha. Ofuma keenya har'a yommuu qarru waan nu muru nutti fakkaata. Boru garuu deebi'eetuma nu muru. Kanaaf akka ofii keenya qarree akka ittiin hin muramnee fi har'a waan gochuu qabnu beekuu danda'uu qabna. Beekuu danda'uu qabna jechuudha. Ofii keenya jennee waan gaarii goone. Ofii namni tokko tokko waaqayyoof jennee yoo gaarii goone waaqayyo irratti gaarummaan dabalamu tokko iyyuu hin jiru. Garuu waaqayyo nama waan gaarii godhutti garaan isaa hin gammada. Garuu waaqayyo fayyanna miti ofuma fayyanna jechuudha. Inni gaarummaan isaas daangaa hin qabnedha waaqayyo. Nuti yoo gaarii goones wanti itti irratu hin jiru, yoo hammeenya goones wanti itti irratu hin jiru. Garuu waaqayyo warra waan gaarii godhanitti garaan isaa hin gammada. Karaa waaqayyo sitti gammadeera jechuun immoo jireenyi kee boqonnaa fi nagaa gabii argateera jechuudha. Kanaaf ofii jennee waan gaarii gochuun, sanyii gaarii facaasuun, jireenya keenya irratti waan gaarii ta'e tokko hojjechuun, chaappessuun anaa fi isiniif hin taasisaniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Isinan jaalladha. Shaaloom.